أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقول: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي آيات أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي آيات أخرى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. يا بليان أردا أكما ربين كينا سبحانه وتعالى نورامه وما إني من جده كان كيسا وديكو وليادة جيسو برباد واسم يادة جيسو برباد يجو ربين نما اتفايا دمو كان سواب إرارقته ربين هاتاسسو أكنا جيجو ماليني فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مي ومدور اسم بيت كان إرد الديبئاتي واليادة جيسا واليادة جيسون كن مؤمن توتني فجدي جل ربين كإن سبحانه وتعالى. مؤمن توتا يجون ورد مخالي دران أمنني أمنتي إسلام فرتني خراق باجران أن إسلام ما قبل أجر يده ورد مدور amananii jiran kana irra deddeebi'aati waa wal yaadachiisa. Wama dur kalee dhageettan san irra deddeebi'aati wal yaadachiisuu keessan kun mu'mintoota ni fayyaddi, miidhaa wahiitu hin qabu, gaarii isinii tahaa jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Ayaata kana bu'uureffachuudhaan ayaata lamaan isin yaadachiisuu barbaadda. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم يا ربي كينا سبحانه وتعالى. ربي كيسان تولي يدا ربي كيسان أكاتا نسان تولي اتنجتنو تقفى النبي كينا رسول يعني اسني إرقه تولي يدا والنبي كينا أمو قدبو سسن هند ساني تول أقها نبي كينا سن أمو waan jedhu namni tokko akka adda hin deemne waliin haa deemuuti. Nama adda deemuun ala nama yoo nama lama taatan namni lama ammoo akka sheexanaatti wal dhabaa walii galuu hin danda'u jedha. Amala sheexanaa qabaa jechuudha. Nama lama ol yoo dabritan ammoo amiira godhadhaa jedha. Amiira godhadhaa jechuun kun ammoo ajaja rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam kanarra dhaabbannee qaamni akka walootti ijaaramee jiru kan muslima ta'e kamiyyuu amiira ni qabaa jechuudha. Kanaafuu amiira ofii keenna tolfanne kana ofii keenna tolfanne gaafa jennu ajaja nabiyyi keenna sallallahu alaihi wasallam isaanirra ajaja sanirra dhaabbannee nama nuti amiira keenna jennee of dura kaayyannee jechuudha. Isa kana tole jechuudha. Nama nuti amiira keenna gaafa jennu kana ammoo callisanii miti kan amiira jedhaniin. Uummanni bal'aan gaafa namni kun amiira keenna jedhu rabbumatu kallattii kaaha. Jaalala yeroo jalqabaa ofii isaatii gaafa jaalatu jaaladhee jira nama kanaa jedhee gara malaayikaa isaatu beeksisaa jechuudha. Malaayikaan warri samiidhaa erga irratti walii galanii erga beekanii booda gara hawaasichaatti jaalala kana qalbii isaa keessatti akka uummanni jaalatu taasifama. Erga taasifamee booda ammoo hawaasa kanatu deebi'ee nama kana nu wayyaa, nama kanatu nu gaariidha jedhee uummata kana erga waan isaanii ta'u uummanni bal'aan erga irratti mari'atee booda namni kun amiira keenna tahuu ni tahaa jedhanii irratti walii galuudhaan akkasiin uummanni kun nama of dura kaayetu kana
filata jechuudha. Erga inni filate ammoo akkamiin ayata kana ammoo kan jabeessu tokko jecha amma isin jedhe kana kan jabeessu rabbiin keenya waan jedhu Allahu ya'lamu haythu yada'u risalatahu ergaa isa bakka fedhe rabbitu beeka nama irra kaayatu jedha. Nama namaan deemu nama amiira nama tahee namaan dura deemu rabbitu beeka waan ta'eef rabbitu akka hawaasni bal'aan uummanni bal'aan amiira isaa filatu rabbitu jaalala qalbii namaa keessatti uume uummanni bal'aan kun akkasiin amiira filataa jechuudha. Amiira ofii filatan kana ammoo tole jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Tole jechuun kun tole jechuu qabna. Amiira keenya kan of dura keeyyanne kana faallessuu hin qabnu. Maadaam waan inni amrii rabbii keenyaa ajaja rabbii keenyaa waan inni hin kallafinin amrii rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam karaa rasuulli keenya nu akeekan sanirraa waan inni hin gorinin haala inni haqa kallattii hundaan laalee hujumaata akkamiyyuu karaa haqaatiin adoo inni hojjechaa jiru adoo inni tattaafata godhaa jiru hin morminanii tole jedhaa jedha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala kallattii kana nuu kaa'e. Namni ammoo gaafa ati tole isa hin jenne ammoo rabbumatu ammas ganaa deebi'ee akka ati isaa tole hin jenne dubbansa isaa rabbumatu hawaasa keessatti bu'uuressaa jechuudha. Eega uummanni nuu hin taatu ati jedheeni namichi sunis achirratti aangoo san irratti goguu hin qabu mala kamiinuu mala achirra of hin jiraachisu ofii isaatii dhawatuu hin qabu ibaadaa isaa dalagatuu qaba jechuudha. Kanaaf yaa uummata keenya kan bakka iyyuu jirtan ka eessa iyyuu jirtan bakki rakkoon jirtu ka amma naa mul'ataa jirtu maal inni ajaja amiira keenyaa dhagahuu dhabutu hawaasa keessaa bakka garaagaraatii nu mul'ataa jechuudha. Kanaafuu uummanni islaamaa bakka kamiyyuu yoo jiraate amiira isaa haa dhagahu walirraa haa dhageenyu jechuudha. Namni amiira isaa hin dhagahu taanaan jecha rabbii hin dhageenye jechuudha. Namni ammoo jecha rabbii hin dhageenye ammoo didamaa shari'aatii shari'aa biratti nama rabbi didate jedhamee akkasitti galmaawa nama ajaja rabbii didate jechuudha. Namni ajaja rabbii didate ammoo karaa shari'aa keessaa nama baafti islaamummaa keessaa nama baafti jechuudha. Kallattii santi nama geessitu. Namni ammoo rabbiin hin ajajamne tokko ammoo namni isa ajaju shayxaana. Shayxaana kana ammoo bakka gurguddaa lamatti qoodnee ilaalla. Shayxaana jinnii kan yeroo hundaas seenee karaarraa akka ati maqtu kan nama taasisu jechuudha. Inni kun hayyama rabbi biraa qaba. Maal jedha ayata biraa keessatti na jiraachisi haga bara baraa. Gaafa ati na jiraachiste karaa keeti qajeelaa keessa taa'ee uummata kana yaammadhee karaarraa jallisaa jedheeti shayxanni jinniidhaa suni yeroo kamiyyuu hawaasa bal'aa kana hawaasa islaamaa kana keessattuu namni nama olumaa'ii kana yeroo baay'ee kaayyoon isaa akka jallisu tattaafata godhaa jechuudha. Isaa kana jallisee waahila isaa godhatuu waan barbaaduuf inni lammaffaa ammoo nafsiyaa lubbuuti. Shayxanni insi jedhanii waswaas al-khannaas kan qalbii teeti keessa deebi'u sumatu ofitta shayxanaawaa jechuudha. Gaafa ofitti shayxanooftu ammoo akkana yoo godhe maalti wana godha maalti akkana godha nafsiyyaa lubbuuti. Nafsiyyaa lubbuu tanas qabanii hadiisa irratti gaddeebisuun qura'aanatti gaddeebisuun dirqama keenya tahaa jechuudha. Kanaafuu yaa obboleeyyan amiira keenya tole haa jennuuti waan amiiri keenya kan nuti sadarkaa kamittuu godhanne jala deemuu qabna dhagahuu qabna tole jechuu qabna maaliif nu jedhe beekuu qabna maslahaa kamiif nu jedhanii beekuu qabna isaan morkachuu hin qabnu dura dhaabbachuu hin qabnu jedha. Ayata kana haga kana yoo isin yaadachiise nagaha gama biraatiin يا أيها الذين آمنوا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا ربي كلمة لا إله إلا الله. ربي مال ربي جراه جير رجعتني حبل الله جتون كن هذا ربي وما ربي أمن وأمكان أكست عون جركون هذا ربي وأنه تقبلني خانة دين وربي إيران لوجو لو ممكنه هذا ما ربي قبلني خانة دين مدير كمكين كنافو هذا ربي قبلنا لبن إسناجة ولا تفرقوا. أما اللي وني أنا سنلا مجرى ربي أدان هم بهنا أدان هم بهنا يوسن أدان باتن أدان ببهو كيسان كان كيساتو مالتو أرجما dadhabinatu jidduu keessanitti argamaa jedha. Dadhabina qofaa miti ma'nawiyyaa keessoo keessanii dadhabina qaama keessanitti isinitti uumamaa jedha. Kallattii ilaalcha garaagaraatiin namni waan garaagaraa irratti yeroo waliin hojjetu keessatti wal dhabuu hin malu. Ilaalchaan garaagara bahuu ni mala. Yookaan ilaalchi kun bakka gurguddaa hedduutti qoodamee ilaalama. Bakka gurguddaa lama shari'aa islaamaa keessatti tokko ilaalcha namni gama amantaatiin yookiin aqiidaatiin qabu. Aqiidaa gaafa jennu kun ammoo hadiisumarraa qur'aanarraa akkaataa fahamii isaatiin anbar qur'aana kana akkanatti fahamee akkanan naagalee hadiisa kana akkanan naagalee sheekotiin teenya gaafa isin dura dabarte gaafa hadiisaa fi qur'aana kana hiiktu akkanan naagalee jedhanii namoonni ilaalcha garaagaraatiin hubannoo garaagaraatiin hiikoo garaagaraa fahamii garaagaraatiin hiikuu hin danda'amu. Inni kun ammoo kan amantii keessaa jedhama. Isa kanaafis rasuulli keenya sallallahu alayhi salaatu wassalaam kallattii nuu kaayanii jiran qabatamaan ammoo nu dabarsiisan maal jedhanii yoo jecha rasuulaa irratti yookaan jecha rabbii irratti akkaataa isinii gale sanii yoo isinii gale akkaataa isinii gale saniin ammoo hubannoo qabatama yeroo isin dhimma kana raawwatta waan lafa jiruutiin dhimmi hadiisi kun akkana jettanii hojii sanitti yoo kadeemtan taate hojii san yoo raawwattan taate gaafiin tun gaafii masalaa fiqiyyaa jedhama. Olumaa'in akka hiikanitti fiqiyyaa jechuun kun waan ati itti hiikataa deemtu waan dhuma hin qabneef ati achuma haga bara kanas hasaba muqtadayaati zuruufi wal ahwaali wal ashkhaas hasaba naannawii yookaan namoota garaagaraatiin jijjiirama yerootiin jijjiiramaa deemaniin masalayyaan tun garaagara ta'aa deemtu jechuudha. Ayaatuma jechuma amma jedhamu kanatu jecha amma nuti yeroo bara kennaa gadaa kennaa itti fayyadamu kana gadaa asiin dura dabarte irratti namni waan biraa itti fayyadamaa ture gadaa achi duras waan biraa itti fayyadamaa ture dhaloota ni duuba dhufuufis ammas ganaa namni waan biraa itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kun wal isin hin dhabsiisinii jedha rasuulli. Kanaafuu ilaalchi ati ilaaltes kan qur'aanaa fi hadiisa gaafamu taanaan gaaruma kanarratti guddaa waliin dhabinaa. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وان تقررت والأبدني ربي مال جئتي ربي مال جدك وان نطير والأمن خنا جداتي غير قرآن بيبيا لو أشرا كن اسمي قالوا باتي أمو قرآن سان أمو كان هيك أمو كان نما شرح كان كالتي كاي كان كبتمان نما غرسيسي كان نما غرسيسي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير حديثات بيجا حديث ما كنوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. حديث كان رسولك صلى الله عليه الصلاة والسلام في الرحيم فون رب متو اتباكسس والربين اتباكسس كلبت مان رب متو رسولك نبيسس النبي كان صلى الله عليه الصلاة والسلام قرآن أمو جمع وحي آتين وفا جمع جبريل تين كلتمان وفمي برتا أمي رسولك إنك أرأمي رسولك إذا حفظي قرآن جدامي كايم كأمو رسول إتي جبريل
gama rasuulaa hin fidin karabbiin akkanumaan waan akkanumaanii itti beeksise kun wahyii jedhama. Kanaafuu wahyiin sunis rabbi itti beeksise akkasitti hubadhaan jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu gaafa wal dhabdan wa in tanaza'tum fi shay'in farudduuhu ila Allaahi war rasuul. Gama rabbii gaafa jennu ammoo quraana keessatti maaltu jedhame waan nuti irra wal dhabne kana ilaalchise quraana keessatti maaltu kallattii kaayame maaltu murtaa'e achi keessa laala achi keessa barbaada. Yookaan ammoo kallattumaanii hadiisi keessa laala. Hadiisni maal jedha kan jedhu kana keessa laala jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Kanuma jedhe malee rabbiin keenya gama biraa hin dabarre. Yeroo waan irra wal dhaban tokko bakkuma tana lamaan barbaadatta malee bakka biraa hin jiru. Rabbi kallattii tana nu kaaye waan ta'eef kallattii tana lamaaniin ala hin baana taanaan fatafarraqa bikum an sabiili. Xurree biraatiin namaan ceeti. Ilaalcha biraa keessa namaan seera. Ilaalchi kelleen gara biraa deema, kakaanis gara biraa deema, kakaanis gara biraa deema, kakaanis gara biraa deema. Waliin arguu jechuudha. Kanaafuu in tanaza'tum fi shay'in farudduuhu ila Allaahi war rasuul. Jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yoo waan tokko irra wal dhabdanii gamuma rasuula gamuma rabbii keessanii deebi'aati achirraa walii galaa. Yaa irratti wal dhabdanii hin qabdanii waliin dhabina addaan hin dabbahina. Yoo isin ta wal dhabdan ta'e yoo ammoo isin garagara laaltanii kallattii garagaraa qabattanii adeemtan taate fatafshalu hin baddanii fatafshalu jechuun hin fashaloftanii jam'iyyaa yookaan waldaa isin jiru waliin hojjettan sun misoomni isin jiru waliin hojjettan sun ni diigama. Isinillee ma'anawiyyaati keessan kaayoo dhabdanii hin bookottanii achirratti hoo hin baddanii waan akkasii hin dalaginaa jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu yaa obboleeyyan kanaafuu harka wal qabannee tokko ta'ee waa irratti wal dhabnellee yoo jiraate gammuma rabbii keenya garuma hadiisa keenya deebinee tokko ta'ee waliin haa deemnuuti kan jedhu isin yaadachiisuuf. Kanaafuu akka mana marii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaatti nuti amiirrota amiirran sadarkaadhaan jiran qabnaa jechuu kan hujmaata mana keenyaa galmaan gahan jennu. Tokkoffaan mana marii waliigala dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa kan jennu kan amiira qaba. Amiirowwan waliigala jira. Amiirran dipaartimentii yookaan dipaartimentii garaagaraa hooggananii jira. Akkasumas yoo gara naannoo gadhuufnu hooggansa naannoo qabna. Hooggansa naannoo kana jalatti dipaartimentoota garaagaraatu jira. Isaan kunis hooggantoota. Mana marii naannoo kana keessatti ammoo namoota godinaalee yookaan kilaasteroota isaaniirraa bakka bu'anii Oromiyaa jiranitti jira. Isaan kunis amiiruma. Ammas yeroo gara sadarkaa godinaatti gadi buunu kan manni marii isaanii filatetu amiira. Amiira kana jalatti amiira kana biratti ammoo itti aanaa qabaa, barreessaa qabaa, dipaartimentoota garaagaraa qaban. Akkasumas gaafa gara gandaa gara aanaa hanga masjidaatti wal jala irraan qajeelfamni yookaan dambiin akkaataa kamiin namni amiira ta'a qajeelfamoota jiru hundaanii bu'uura labsii majlisa Oromiyaa waliigala hundeeffamanii achirra dhaabatamee dambiin kaayamee qajeelfamoonni kaayamee akkasiin musliimni kun wal hoogganee waliin jiraataa jechuudha. Akkaatuma wal jalaa irra jirruun yaa obboleeyyan amiirota keenya tole haa jennuuti jechuudha. Inni lammaffaa ammoo dirqama nutti kenname kana ammoo bahuu qabna. Dirqamni nutti kenname kun maal inni dirqama lamatu hooggantoota keenya irra jiraa jechuudha. Tokko dirqama hawaasni islaamaa irra kaayatetu isarra jira. Inni lammataa dirqama ammoo mataa isaa kan maatii jechuudha. Dirqama kana lama qabaa jechuudha. Akkuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam waan jedhan kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi. Hooggantoonni kamiyyuu hundi keessanuu ganaa ni gaafatamuu jiraattanii maalirraa gaafatamtan gaafa jedhu hin gaafatamtan jedhe rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Gaafatamummaan kun bakka gurguddaa lama qoodnee ilaalla. Tokko
haga addunyaa kanarraa jalqaba waan hoggantu sanirraa gaafatamuu ta'etta hin gaafatamtaa jechuudha. Maal goote akkam goote jedhe sirriin dalaggamoo miti kan jedhamu kun itti gaafatama jalaa hin baatu. Inni lammaffaa ammoo gaafa asirraa deemtes si faana dalagaa keeti waa kan ati raawwatte waan ta'eef haga guyyaa qiyaamaatitu si jala deema, si jala hin hafu, kan itti fufuudha. Dirqamni itti gaafatamummaan kun akkana. Kanaafuu itti gaafatamummaa hawaasni bal'aan sirra kaayate tokko kan ammoo maatii keessatti ati qabdu lama. Itti gaafatamummaan kun mataa keetirraa ka'ee warra keetirraa gaatee maatii keeti waan ati hortee horatterraa mi'a maatii keeti hundaa dabalatee kan ati irraa gaafatamtu tahaa jechuudha. Gaafa gaafatamtu ammoo maal irratti ana miira tahee jira, maal hoggana kan jedhu kun haqa rabbiitu jira, haqa bani aadamiitu jira, waan ati ofirraa eegatutu jira. Kanaafuu dalagaa jirtu kamuu keessatti sodaan rabbii guddaadha. Dirqama isin irratti haa ta'uutii haguma kan isin yaadachiisa. Inshaallah yeroo biraa kan walitti deebi'u taha. Ammaaf assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.